Hayyee har'aa waan boorsaa immoo isiniif dubbachuu dhufee boorsaa haala fidachuu wayyamoo asii wayyaa kan jedhu irrattiin isinii haasa'a. Boorsotaan fides immoo gimmaasha isaa isinitti agarsiisa. Gimmaashni isaa fagoo waan jiruuf walitti funaanuun dhandhe garuu dhiyoo kan jiru for example jedhee isiniif kaasuu dhufee boorsota kanaa boorsaa harkaa yookiin immoo kan harkatti qabannu jechuudha. Alaa haa dhufu moo asuma bitachuu biyya keessa bitachuu wayyasa jedhu faayidaa qabamu faayidaa hin qabu jedhu isiniif hima amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Chaanala koo subscribe godhaa share like gochuu hin dagatinaa. Boorsaa kana akkuma argitanii madaamiin koo duun taane nageessee jalqaba dhugaa waaqa isiniin jedha dirhama 80 bite boorsaa kan akkattiin gaabbee ammarraa jechuudha. Dirhama 80 bite. Boorsaa bareedduudha oriijinaalaa gisee baay'een qabadha dangalee boorsaa kana jechuudha. Kunis jira akka leezarii ta'e garuu inciitu cululuqaadha. Kunis akkasuma yaa'unnaa waa keessa nam'e baay'ee banamaadha. Mirxii ta'a jechuudha naa keessa waa kaa'anii. Kunillee akka kanatti jira. Boorsaa bareedduudha. Kanaafi banagaraachille kuni kanin boorsaan baadhee deemu otoo hin taane kuni kanin yeroo daa'ima baadhee deemu yookiin immoo hospitaala deemee nama gaafadhuuti malee kan harkaa miti boorsaan kuni. Boorsaa harkaati jedhee siniin jedhu kuni baay'ee kan hin cinneedha. Gisee baay'ee namaallee hergisee ofii kooti iddoo hospitaala hunda kanaan hin deema jechuudha. Qabadheen deema iddoo tokkoon naan deemu. Baay'ee bareedduudha. Amma feestaalii baattan, amma zambiilii baattan, amma nyaata kidaanitti fi feermuuzii tokko naa baata jechuudha. Kunillee jirti boorsaa bareedduudha. Baay'ee bareedduu tokkodha. Boorsonni kuninnaa waa keessa nam'ee guuttanii baattan baay'ee nama mararu kana bara. Kun amma duwwaadha hundi isaa waan ta'eef. Koomadiinoo kara jalaan naqee jira. Isaan kana nan qabadhee waan yaadeef nas guuree. Isaan kan garuu shaanxaa keessa jiru shaanxonni nani fidee boorsaa nani fidee kuni baay'eedha. Yoo xiqqaate 4 amma 7 yookiin 5 amma 7 kana namaa kennee yaada. Maqaa Yesuusin asitti immoo hantuutatu nyaate. Addisi takkaan qabanne boorsaa kana dhiiga walichaatiin eebbi koon tuqamu. Hantuutatu nyaate. Hin tuqne ani hin baadheetu hin beeku. Akkuma eewusaa keessa jirutti jira. Takkaa qabadhee hin baane ani boorsaa kana. Garuu hantuunni nyaatee jira. Hin argine ani har'a arguu kooti dhugaa dubbachuuf. Yeroo darbe gadi guuree walawwallee naamna deebifnee iyyuu kan na gargaartu faana garuu obbolaadha isaan kun gatiin isaanis tokko kanuma tokkoon bite garuu ishiin gurraattiin kun baay'ee nama rarti. Surree taayitii keewwattanii minaamana boorsota yeroo bitu ani garuu maach godheen bite dhiifamaa faana. Innaan isiniin jedhu akkamittiin qabadhaa maal faanaan qabadhaa isa jedhu innaa kam qabadha isa jedhu xiinxaaleen bite akkasumaan hin binne. Taayitii minaamna keewwattanii shamizoota faana kanatu bareedduudha. Surree isiisaa faana minaamanas yeroo deemtan jechuudha. Maaliif bilbila mattaawaqaa buukii bilbila tokko maal waan akkasii waayifaayi birrii waan akkasii akkuman duraan qabadhes keessa. Kan nama garramu eerfoonii kana barbaadan ture. Ergan dahin qabanne waan ta'eefin reef argee. Ishi kunillee akkasuma kan yeroo daa'ima iddoo ta'e deemtan harkatti hin qabatan carqoota daa'imaa paambarsii maal maaqafa waan akkasii jedhee yaadeen bite yaadeen. Dhugaa yaadeen bite dhugaa waan inni amma isiniin jedhu seenaa yaadeen bite numa yaadu. Feestaalii yeroo hundumaa Itoophiyaa keessatti innaa duraa sana bicaa fa'i jira yoo akka ammaallee gurraattii xixiqqoon kun hin jirtu. Bicaa kana qabachuu waan ta'ee ishii gurroo qabdu yoo bittan innasumas hin jalaa ciitti minaamina waan hin beekuuf kanan kana bite jechuudha. Gatii xixiqqoodhaan hin bite ishii ammaa gatii xiqqoon hin bite. Boorsaa kana immoo maashaallah yaa uffata faana uffata diimaan qaba. Uffata faana kadhadheen bite boorsaa bareedduudha ishiin mirxii harkatti naa qabattan yoonach. Baay'ee xiqqoo miti kan isinitti fakkaatu waan xiqqoon seenaa kee baay'ee mirxiidha. Kalariin ishii istaayiliin ishii minaamni baay'ee mirxiidha. Dhis cabsite.
Samu'eel TV ilaalaa. Fiizisitti egaa irratti hiine waan ta'eef ilaalaa jira. Boorsaan kunis akkasuma uffata faana maach ta'eeti kan bitame. Uffata faana maach ta'ee bitame jechuudha. Baay'ee mirxii boorsati ishiin kunis innaan arganitti guuttatanii minaaminaan baay'ee nama mararti. Boorsota akkanaan jaaladhan xixiqqoo akkana isa guddaa baachuurra. Akkasuma kun immoo kan sargiiti suuraa isaa yoon qabaadhe iddoo kanan yeroo tokko qabadhe ittiin deeme. Maach godheen bitee yaa'u gini alta ganaanyam Itoophiyaa keessatti kun haadha daa'imaa ta'anii baay'ee sin beeku baay'eedha. Nan ba'u daa'ima faana minaamin aakshiniin isaa hin jijjiirame. Waay gin uffata akkamii faana akka ta'e yaadeen bitee naan bitu. Gin yahun ለደጉ ቀን ይሆናል ማለት ነው። እና ኩንሌ ጅራ ሱራ ስራ ሲኒ ካገሩ እናን ቀበዴ ደም ማለ ከፈካቱ አና ዱራ ኡፈታ ከሚት ኡፈዴ ማች ጎዴቹ ሶ ከነ ፈካታ እና ያደ ከሰም በረሱሞን ይሲናገሩ kunillee boorsaa orjinaalaa fi tokkoffaa jedhamee gatii guddaan bitamuudha banagaraachuu laal namoonni baay'een boorsaa akkasii jaalatu yeroo waa guuteedha kan bareedu boorsanii amma waan caccafaqamee taa'uuf maayyuu garuu boorsaa orjinaalaa fi gatii guddaan bitamuudha boorsaan kun salphaateettis inni hinciitu akka salphaatte jechuudha. Samu'eel Liiska Boorsaan kunis boorsaa bareedduudha. Isiniin jechuu jaaladha. Banagaraachuu laay boorsaa fiddanii osoo dhufuu baattanii baay'istanii yoo kan maach godhaati sana faana sana keedha gaafa kanaatiif ta'a jedhaati boorsaa 5 singaa. Ishiin kun baay'een jaaladha boorsaa kana. Mirt bakka taayitii kee dhenna shamizii minaamina keedha gatti jaaladhu. Qurqurree xinnoo tokko ishiin baay'een jaaladha dhugaa dubbachuuf. Boorsaa ishee orjinaala ishiin kunis leezarii garuu orjinaala bakka የሆነች በቃ ቦርሳ ብራምት ይችላል የሆነ በቃ ነው ከነ ፈካቱ sagaleen daa'imaa galgalaa jira dhiifama kanaan isiniin jedha yoo fidattan orjinaala sirriisaa bita malee zimmi jedhee boorsonni guutan Itoophiyaa keessa rakasaanis guutanii bifaanis guutan waan ta'eef achii bitattu baay'een fidinaa boorsaa isiniin jechuu barbaadaa sumaanii ergaa kooti 5 singaa hooki 10 kunillee dhoqqee ta'e malee moofa'aa miti dhoqqeedha kuni maashaallah diizaanii ishii maal seetanii yeroo magaalaa deemtanii itti guutu paambarsii daa'imaa xuuxoo daa'imaa minaamin fudhattanii yeroo garfeedha ishiini akkati ishiin nama marartu namuma Dubaay Burji Khalifa deemudha ka'eedha bakka mirxii boorsaa jechuudha normaalii geexii akka boorsaa ofii koogonni qabadhu ton taane bakka normaalii bakka daa'imaatti qabdanii dhiirri saabaatu dubartiin saabaatu waaw no anna kuni kanaadha በነገራችሁ ላይ የወቢተን ኦሪጂናል ቢታ በዛም ደግሞ ማች ኩኒ ካና ኩኒ ጋፍ ሰነ ከኒ ፈዱ ሰጀዱት ራት ያዳት ቢታ እሺ ቢያ ረኮን ቀቡ ብዩማ ቢታቱ እሺ ዋን አርግተኒ ኩኒ ለርከ ቀበተኒ ሰርጊ ምናምን ከንዴመን ዋሚቻ ዋን ነፍሬ ፕሮግራም ራት ከንዴምተኒ አርከ ከሰት ቦርሳ ከሰን ብልብለ ከሰት ነቀተኒ ምናምን ብሪ ከሰን መታወቃ ከሰን ባይሲን በርባችስቲ በነገራችን ላይ ቦርሳ ከናፊ ቆያ tokko ሲንጅራ ማዳሚቱ ናቢቴ ይሽጊዲዮ ከነን ሳቀዩ ተካነና ሰርጊን ሳቄ tokko ዲዮን ሳቄ ቀባቹን ሽቀላልነትን ኩኑ ከነን ለማኔቹዳ ዋሚቻፊ ከነ ለማን ባኤ ሚጀቱ ሽና ቢቴቹዳ ያው ፈቱማ ፋና ካወጡ ሲኒን ጀደ ኩንስ ማች ታው ቀባ
buukiin gadi yaa'e kaawwayinee iddoo jiruun argine yoon duraan buukii barbaadan ture samoonu birriitu hin jirre malee buukiin guuteen naan ta'e nigdi baankii bicha sadiin qaba kan isin garran. Anyways warri boorsaa qabachuu amma kana jaalala isaan qabaanne ishee harkaa fa'i malee boorsaa 5 caalchisina warri immoo baay'ee jaalala isa qabatan 10 fidina an amma kanatti kiiloo 20 ta'a for example torba wayi namaa kenne isiniin jedheera gugurdaa isaan kenne isaayyuu eengaddu malee yaw warri mana eebbifatan fira isiniin jedhas bulanii nama lamatu fudhate durayyuu nama baay'ee fin kenne nama 4 yookiin 5 kenneera buloo tokko faana bulan lama finfinnee jiru kan boorsaa qabatanii isaan baadiyyaa miti so kanaafi baay'ee barbaachisu xiqqaata kiiloo 20 natti fudhateera jechuudha kaargoon godhe yeroo baay'eedha yaa muluu si'a tokkoon galchine si'a duraanis galche laashii coololuqxuun sun kan duraaniti boorsan isheen lammaffaa irratti ganaannaan viidiyoo jalqabu eenyu kan duraati boorsan sun እና isaan kan garuu amma fide Dubaay isaan amma kana muluu isaaniitu kanaafi boorsaa biyyumaayis bitadhaa injira gatii isaan beeku ani biteen beeku biyyaa tokkollee biteen beeku eenyu ishee harkaa kan birrillee biteen beeku garuu naan ilaalu guutira boorsanii bitadhaa koottatu maasii siniin jaa yoo biyyaa galtan birrii baaftanii waa bitachuuf isin cinqa malee miini numa jira tokko iddootti garuu birrii dhuma fuutanii anamma toodhuma dhabee toodhuma mi'oona boorsan nasi ciqse waan an baasee bitadhu natti fakkaatu biyya keessatti waggaatti tokkitti dhaqee siqeqaa kanaaf hidhamee bara amma yoon ani garuu amma boorsaa bifa uffata boorsaa bita'ee yaadadheen beeku indoo amma boorsota amma kanaa bittan maal bittu seetan qalamii keessan bitadha shittoo keessan bitadha kiriimota adda addaa ekisperdeetiin safagoo kan ta'e bitadha ka waggaa 3-4 lakkoofsisu looshinoota bitadha kaargoodhuma sogoota waan argitanii martanii argitu amma kana isaatu isin fayyada artifishaala guyyaa bitadha kan qubaa bitadha dhugaan isiniin jedhe bitadheeraani garuu amma kan gurraa darzaananii fideessu kenne abbaan kenne tollakkaa hin danda'u amma dhugaa dubbachuuf garuu nan qabaan mallee takka alaa biteen beeku Itoophiyaa keessa galee qalamii darzaan 4 bite darzaan 4 jechuun meeqa baata 12 yoo baate 48 amma irratti biteen beeku orjinaal dhumasa gaddan 2 gadi fuudhe amma sana keessa garuu qalamii 2 malee xumureen beeku amma irratti namuma afaan kenna achirratti argu iddoo mastaawutiitti na argani qalamii jedhu sana siniin jedhu waan ta'eef dirqamatum kennitan dhuma garuu qalamiin hamma sana keessa hamma kaniin ani qabu jaa qofa jaanuu immoo orjinaa gajeenyuu miti lamaan gadda gadi fuudhe shidhuma amma kana meekaappota fidadha kuuliin asitti takkittiin shibirri 200 orjinaalli shi takkittiin kuuliin jetta akkana godhatan aayilaashiin barbaachisan naas argi deemta libbistikii orjinaala bitadha darzaanan bitadha koottaa dhaan qabdan amma boorsaa kana 10 yookiin 10 meeqa fiddan jechuudha dhugaa isaatu isin fayyada alama waan tokko binne isiniin jedhanii iniin eenyu jettu kiriimii fuula dhiyoona jalaa dhumeessa qofan bite qibaatiin bite bakka manuma bita Itoophiyaadhaan kanuma bitan tirfii fedha fayyisaan uffata naa bibbita nunna ayyaana bitis jedheen gadarsiisanii bitee dhufa yoon hin jaalanne dhandhee geeddarraa yoon isaanii naa bita sana hin jaalanne jechuun kalariisaa yookiin immoo dhinaatti bal'ate minaamin sanaan ala kukkuma caammanis suwannaa sana ishii xixiqqoo lafarraan bite lama biteen isas sinii kariima maa jedhu Itoophiyaa keessatti 2 moo waan ta'e bite ammarra malee kan manichi bite caammanis kan soolii qaban kana iddoon ittiin deemtan hin jiru soolii baattanii karkanchi keessatti maarkoo ta'e keeyottanii deemtu kanaaf garuu waan argitan waan xixiqqoo akkasii meekaappii jedhamu maal jedhamu waan akkasii fidadha amma kanatti kotottanii isa kana gatii gugurdaa ol fufuudhamaa kana amma bittan jechuudha dhugaa dubbachuuf ani bana garaachin loo wanti ni fidanne jiru amma qalamii akkuma isitti darzaan 4 jechuun 48 gugurdaansaa 12 innirra diban bilicii jirame 12 biteessa walitti 24 xixiqqoon qalamii xixiqqoon jirti giddu galeettiin ishii 12 bitee ammas keessatti gugurdaam ta'e bifa biraa wal makee jira waan ta'eef darzaan akkasittan bitee jechuudha 4 so
waan akkasii fidadha sin fayyada. Amma irraatti qalamiin garuu takkittiin birrii 250. Laakshar godha viidiyoo yaada qabdan barreessa.